Ashamaa akkam jirtu daawwattoota yuutuubii kan koo jala jirtan hundi keessanuu yuutuubiin kan koo gara 130 wayiqaatan gochuu dhiise ga'ee jira. Warri subscribe naaf gootanii warri hojii kan koo naaf daawwattan hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa amma immoo hojii babbareedaa isa qabadhee dhufaatiin jira. Akkuman beeksisaa Facebook irrattis kama TikTokiitiinis na eegaa isiniin jedhe. Xiqqoos biyya kana keessatti kilipii hojjechuun baay'ee ulfaata. Kilipii hojjetaa jirra. Sirboottan hedduudha. Duraan dursee gara kanatti osoo hin seeniin duratti biyya kana keessatti utuu waggaan ga'een konkolaataa qabadhee qansiraa kan kootiin deemaan jira. Namoonni na jaallattan baga gammaddee naan jedha koomentii jalatti. Akkasii na jaallata waan beekaa tusin na jaallanneetis laa fuula keessan hin dhaabbadhuun ture. Alhamdulillah sadarkaa kanarra geenyee jirra. Amma immoo hojii babbareedaa isaa qabannee saayilanti goonee jechuudha. Ichimnee ungulaallee miiccinee isin biraan dhaqqabsiisuudhaaf yeroo muraasa nuuf hafe. Hanga sanatti sirba tokko kan namaa kanan sirba baay'een jaalladhu tokko remix kanan godhee jira. Sirbi sun surpriseidha. Sirba surpriseidha waan ta'eef sirba sana isiniif gadhiifna. Kilipiin biraa hojjetamaa jira. Sirba Jimmaa barbaaddanu sirba aadaa isa akka kan kajeelchisaa sana olitti akka gaariitti hojjetamee dhufaa jira. Sirboottan adda addaa jiru. Mee gaafiinis isinirraa gaafadha. Hojii hedduu hojjedhee lafaan qaba, istuudiyoodhaan qaba. Albamiidhaan dhufu moo dhiisu? Annama albamii hojjechuu danda'u isin biratti. Isin biratti yoon albama hojjedhee jechuun beeka albamni baay'ee dadhabsiisaadha. Yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a. Sirboottan amma istuudiyoo keessa jiran walitti fiffannee haaraas kan itti daddaballee hojjechuus ta'u sirboottan hedduun istuudiyoo keessa jiru sanumayyuu baasna albama guutuu danda'a. Garuu albama hojjechuudhaaf ani isin biratti maali? Nama daala albama hojjechuuf nama daala kan jedhu yaada keessan hin barbaada. Dhugaa dubbachuuf confused ta'eetiin jira. Sirboottan baay'ee hojjetaan ture kanaan dura gara sirba 12 olii sirba kan koo walitti dhufee albama tokko iyyuu ni ga'a. Kan isin beektan sirboottan muraasa malee sirba haala yeroo irratti sirba hedduu hojjedheen jira. Sirba kana albamaan dhufuudhaaf isin biratti humni kan koo hangami? Humni kan koo hangami? Anamma ofan beeka malee kan na beeku daawwattoota miiraanis ta'u jaalala muuziqaatiinis ta'u hojjechuun danda'a. Kun immoo isin biratti yaadni keessan sirriidha na utubaa hedduu yaadanaaf kennaa turtanii namoonni hedduunis sagantaawwan adda addaa irratti keessatti sirba na kajeelchisaa sana ergan baasee miiliyoona 1.7 waan akkasii daawwatamee jira. Sirba koo keessa baay'ee jaallatameera. Sirba Jimmaa hedduu hojjedheen jira. Anattiin keessa sirba akkaan bareedaa ture kan biraas hojjetamaa jira. Baay'een singiliiwwan adda addaa jechuudha. Sirboottan siyaasaa hedduus hojjedheera. Kanarratti kanaan dura baay'ee yaadni naaf kennamaa ture. Baay'ee yaada utubaadha. Garuu amma albama dhufuudhaaf weellistoonnis baay'atanii jiru. Singiliin mammaraachaan kun sirboottan ajaa'ibaatu ba'aa jiru. Amma dabaree dhaggeeffachuu intinaa gooneerra amma dabaree namoota amma dhufaa jiranuuf gadhiisna. Nutis namootuma ammaa keessa jirra garuu waggaa 5 waggaa 6 waan akka kana hojiidhuma aartii keessa turree amma immoo biyya kana keessatti aartii hojjechuun baay'ee ni ulfaata. Baay'ee ulfaata. Hojii sa'aatii torbee keessa guyyaa 5 guyyaa 6 hojjetama. Yeroodhuma boqonnaa qabdu. Kanaaf aartiin immoo akka vaayirasiiti. Al tokko nama seennaani namni sun nan dhiisa yoo jedhayu nama dhiisistu bakka yaadni tokko wayii kee yoo si dhufee jedhe yaada sana jabaattee gara aartiitti deebisuudhaaf baay'ee muddaa waan ta'eef keessatti ammoos akka Jimmaatti sirbii aadaa baay'een hojjetamaa jiru. Sirboottan aadaa orjinaala sana fiffidee hawaasa biraan ga'uudhaaf hin barbaada. Kun immoo yoo dhiisee jedhee eenyutu hojjeta kan jedhu yaada keessa na galcha. Sirboottan hedduun of harkaa qaba. Kana hojjechuudhaaf yaadni keessan utubaa waan ta'eef koomentii jalatti yaada keessan baay'ee na barbaachisa. Ammoos sirboottan walirratti isinii gadhiisuun danda'a torban lamaan dhufu kana keessa. Kanaaf yuutuubii kan koo kanas subscribe naaf godha. Ammas daddabalaatee hanga 200tti. Naageessisan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa.
Kanaan dura hojiiwwan aartii hedduu hojjedheen jira. Forex irrattis diraamaawwan adda addaa fiilmiis hojjedheen jira. Keessatti guddanneerra. Kanaafuu ammas taanaan hamma dandeenyu hin hojjenna. Isa kaan egaa Rabbi nu haa gargaaru. Inni kan biraa Osfaanaa bara 2025 nama magaalaa Siyaatilitti gaggeeffamaa jiru. Namoonni hedduun na gaggaafataa turtanii keessaanis na bilbilaa turtanii achirratti na affeeramne kan jedhudhaa fi dhugaa yoo walitti himne hirmaataan jirtu dhufaniituma achitti hirmaachuun waan tokko maaliif hiriyoottan hedduun qaba namoota hedduun beekaa sooshaal miidiyaa irratti namoota gaafannu fullee dhufanii na arguu hin dandeenye akkatti arginu hin qabnu biyya kana keessatti baay'ee rakkisaadha waan ta'eef namoota sana arguudhaafis deemuun kan koon oolu achitti dhufnee wal arginee wajjin bashannanuu hirmaachuudha. Gamaa waltajjiitiin ammoo hirmaataan jiru. Tun hirmaadhi natti tola ture. Garuu ammallee sadarkaa sanas hin geenye namootas komachuu hin dandeenyu an biyyaafis keessummaadha aartiidhaafis keessummaadha. Namni dandeettii qabaate sanatti kan inni invite si godhu dandeettiin kan kotariitii waltajjiidhaaf madaaluu dhiisuu danda'a waan ta'eef biyyaafis keessummaadha. Weellistoonni gurguddaan hedduun isaanii jiru. Isaanuma sanammoo dhufaniituma akka weellisaatti of ilaalu baay'isawwan akka weellisaatti of ilaalu akka nama sooshaal miidiyaa tokkotti of ilaala waan ta'eef achittis dhufnee wal arginee taphannee findiqqeechuun keenya oolu waan ta'eef kanaaf magaalaa biyya kana gaafa nuuf baay'ee cabbii hamaasaa ture. Cabbiin sun iyyuu tuuf hin eeggatin baay'ee dhukkuba adda addaatiin saaxilaa ture. An akka dhuunfaa kootiitti baay'ee na miidhee jira. Of eeggannoo baay'ee hin goone. Amma immoo qilleensi jijjiirame ardiin kun jannata wayii fakkaatti lafti kun hundi magariisa isin daawwachiisuu hin danda'a. Lafti kun hundi akka ajaa'ibaatiin namatti tola. Yeroo cabbiis gaafa laallu yeroo magariisaas gaafa laallu waan ajaa'ibaati bakka biyya biraan nufees jechisiisa. Biyya baay'ee bareedduudhaa fi biyya keessatti hojjettee jijjiiramtu biyya maatii kan keessatti gargaartu xiqqoosii haalli ammaa keessatti baqattootaaf baay'ee xiqqoosii ulfaataadha. Maaliif yoo jettanii akka kanaan duraa miti. Xiqqoosii akka kanaan duraa miti. Hojiinis baay'een hin jiru nama afaan baay'ee keessatti namoonni sichi biyya kana dhufuudhaaf hiree qabdanu afaan Ingiliffaa baay'ee nama barbaachisa. Afaan wallaaluun kan keenya gatii gurguddaa nu kaffalchiiseera. Baay'ee gatii guddaa kan nu kaffalchiise afaan wallaaluu kan keenya. Afaan beekuun afaan Ingiliffaa biyya kana qofatti osoo hin taane biyya adda addaa biyya eessattuu nama fayyada waan ta'eef afaan barachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa eessattuu afaan barachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo afaan barattee jettee hojii battalumatti argachuu dandeessaa, jireenya kan kee mo'achuu dandeessaa waan baay'eedha waan ta'eef afaan baay'ee barbaachisaadha. Namoonni sichi biyya kana dhufuudhaaf jettan ulaagaan inni dura afaan baraa. Keessatti ijoolleen obbolaan kan koo biyya Ijipti biyya bakka Keeniyaa keessa jirtanu nan beeka namoonni hedduun kanaan dura nuuf dhaamaa turan afaan baradhaa nuun jedhaa turan. Nuti garuu dantaa kanaatti hin qabnu garuu baay'ee aarsaa nama kaffalchiisa afaan barachuun baay'ee barbaachisaadha. Makiinaa ofitti qullufeen jira kanaaf furkeen jira. Dhufuudhaafan jira nasimadhaa gaaffiinan kanaan dura sin gaafadhe sanas koomentii jalatti naa deebisinis nin jedha. Nagaatti.